بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد يا متكينيا تقوسيدا wannan kuni wani taqosida ara mubarak yame fi anatu komi saraka ba komi liamo nama kiya jedhan komatan male nama amba jedhan yokani dina jedhan komatan namni aslan nama firkiya jedhan namatta ana jedhan komatani nama taqosi bu'a qaba jedhan komatani nama argiyo so taateti nama taqosida bida dabarsa so taateti komatan amma kana wanni an siyame jalqaba irratti ati kiyyesin jechuudhaafi sababni isaadha osoo ambataatee achi fageessee kalaalu taatee sila osoo tilleen achi fageessee kalaalu taatee sila siyame yookaan si kumadde sin jiru sigaltee namni himatu fixataa jedhani yookaan himataan fixataadha jedhani oromoon akkasii namni yoo himate yoo waa itti wariitime wanna jedha xiqqoosii jidduu kana si kumaddeetiin ture komii waan biraati miti dhuunfaa irratti waan tokkollee sirraan qabu takka waalee nagooteetiin hin beektu. Dabalataan amma sammuu waan xiqqoosiidha islaamummaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala irratti rabbiin nu qabee nama afaan tokko dubbatu nu taasisee waan jedha malee wanni biraadhaan jirtu. Laakiin wanni irratti komadde wanni takkatti hin jirtu dheengaddaa kana gaafa amma usuunfaatii gurbaa kiristaana sanii wajjin marii gochaatiin ture galgala irratti ni yaadattanatti fakkaataan illee mana kan keetu seenee ture baay'ee jala ture laakiin booda irra seenee sababni isaadha namoonni baay'ee nama gara 1000 olitti achi ture nama wanna jetteetiin eenyu kana Hamza Sheikh Jabir waa gaafadha jettee achi jira waan san irratti lammaffaa immoo kaleessa galgala si gurbaa Bashar jedhan tokko illee mana kan kee keessa jira achitti nama karakkaraa ture arrammoo ijoollee beentee takka yaamteeti ni waga fachaa turte isa kana irratti kuni jedheetiin gaafii natti ta'e jennaan si qomadde sababni isaa ايوه استاذ فرحان طيب تمام فرحان استاذ فرحان قال زلا ثاني sababni isaa beektee ati nama beekamaadha nama dhokataadha miti namni hundi isaatu si beeka nullee si beekna namni gurguddaan namni biyyaallee si beeka akka islaamaatti jechuudha namni si wallaalee jira jedheetiin yaadu nama muslima le qarqara turte nama wallaalaadhaallee miti atilleen jechuun nama wallaalellee miti namni akkasi wallaaleedhaa miti nama beekama tokko amma sammuu ati nama guddaadha jennee ilaalla waggoo akkana ta'u hatta amantii irraa yoo gaafii wayii jiraate ati kan gaafachuu qabdu wani dubbachaa turreellee suma kana kan gaafachuu qabdu kan ati wanna jechuu qabdu irraa barachuudha qabdu namoota beekamoo biyya keessa jiran fakkeenyaaf amma dakaatiraan sadarkaa barnootaatitti akka islaamummaatitti haga profeesarummaatti fudhatama atuuni beekta doktorri hedduutu jira biyya keenya keessa namni amantii islaamaa qofa irratti teoloojii islaamaa qofaan kan doktoraa ta'e kan profeesara ta'e hedduu jira sigaltee amma sanniin keessa silakkaa'in fixuun beekta ulamaa'in idileedha ulamaa'in biyya keessa jiran ka baratanii beekumsa guddaa qabanillee hin beekta Sheekh Ahmad Tarfaa Sheekh Muusaa Su'aalaa warra kana malikaatti beeku kan hin beekne hedduu jiran godinoota garaagaraa Oromiyaa guutuu keessa jechuudha. Kanan alatti illee warri miidiyaa fayyadamu ka akka kunoo Sheekh Amiin Ibroo fa'aa jiranii ka akka Sheekh Jamaal Aliyyidha jiranii kan akka dabalataanii kunoo Sheekh Muhammad Saalih fa'aa jiranii Dr. Muhammad Saalih fa'aa namoonni biraallee jiran namni aqiidaallee beeku waa hunda beeku namni karaa kamiinuu guutuudha jechuudha. Namoonni kunniin osoo jiranii amantii irraa mubaarak akkamitti wallaaleeti akkamitti akkamitti wallaalee nama gaafatu wallaalee jennaan nama amantii irraa nama amantii islaamaa bakka hin buune amantii islaamummaa kana inni xiqqaadhaa miti daa'imaa miti amantii islaamummaa kana akkamitti namoota akkanaa gaafataa waan jedhu takka kaleessa immoo waggoo laalu mana kan kee keessatti gurbaa Bashar jedhan tokko seensiftee haasofsiisuu jirti gurbaa san hatta sadarkaa islaamummaatti sadarkaa namummaatitti waan haasofsiisuu maluu miti wanni inni irraa haasawaan islaamummaatti googilii irraa wannaa godhee maxxanseetiin haasawa malee waan beekumsaadhaati miti waan ulamaa'in akkatti haasa'u qaba dabalataan amma sammuu wanni gariin beektee akka Oromoon dubbatu rifeensi gariin alatti rifeensi gariin manatti jedhan kan haadamu jechuudha. Wanni hundi dhugaadha islaamaa waa hunda ni barsiisa wanni ni barsiifnee jiru garuu ammoo waan tokko waan miidiyaa irratti lafaa kaanii namni waan nama salacha waan nama haqqisiisu wantoota akkasii wagguu dubbatu ati seensiftee haasawaatiin turte isa kana sittidha arrammoo cirraashii ijoollee peenteedhaa waa gaafadhaa jettee gaafa dhuftu ani naaf hin galle waan ati goote sanii fi maaliif akka jechuun ijoollee muslimaalleen achi jiranii gariin isaanii ani ijoollee sanillee lolaatiin ture takka achi dhaquun dhiifne takka maaliif callisanii teessanii
Dabalataan ammas ammoo namni wanni gaafatu namni waa barachuudha barbaadu amantii ofirra jalqaba barata amantii namarraa barachuudhaan dura maaliif kan hunda wallaaleeti mubaarak maaliif akkana godha yookaan amantii waan amantii keessa yoo gaafisite ta'e namoonni jiran namoonni gurguddaan maaliif hin gaafanne yoo ammoo lakki gaafachuun dirqaa lakki gaafachuun barbaanne yoo taate ammoo maaliif namoota islaamummaa keessatti kirikiriidha uuman fakkeenyaaf amma Hamzaa Jaabir namuu beeka madhokataadhaa miti namuu beeka karaa manhaja isaallee waa hunda isaadha beeka atillee beekta bareechitee beekta isin ustaaz jettanii malee jechuun namni hundi beeka Sheekh Musaa su'aalaa gaafatamanii dubbatanii jiran Sheekh Adam Tuulaadhaa irratti haasanii jiran doktoroonni gargaraa irratti haasanii jiran Sheekh Jamaal Alii dheengadda kana viidiyoo guddaa isinii buusee ture miidiyaa irratti wanni kun sirriidha akka hin taane jallina akka hin taane عالم إسلامك كيست وني كنا كان جيري نموني مراسنا كذا أنا مو وأنا ما كفرسوا كان ده وكان هم ده دبتشاتورا كان أنا كفهمت أنا مت أنا اسمي ولما ينقر قدان أسندور اللي هاسواتورا أما اللي هاسواتين جيران بيجي نكاس بيجسرنا قبل مالي في ميديا رتي وانتو تكنا كان أجندة ولا كان جلو سيكومت ديتوري سر اللي هاسيجر واني سينجري أكنا ما نت أنا جلو توكوت أكنا ما علم مسلمات توكوتي مالي فكاس قد مباركي نما تكارامتي nama guddaadha nama namni hedduun illee beeku ati yoo of beekuudhaaf malee nama hedduu si beeka si galaamiti sanutu si bira seenna osoo amma ati qiimaa nu biratti hin qabaanneeti ati callisteetuma akkanumatti beekanuma akkanuma wanni jedhatu taate wallahi si bira hin seenu nutu qiimaa sitti goone si bira seena nama hedduu si beeka ammoo san caalatti ati of hin beektu ta'uu danda'a namni sadarkaa si ka'a maaliif sadarkaa sanitti akkasii wanna godhanii kan jedhu saba saniif jecha si galtee saba saniif jecha siin jedhe saba saniif jecha si komadhillee komiin kiyya gad dhaabbata akkasiidha kana yoo Ustaaf Farhaan dabalu qabaate dabaleeti eegasanii ammoo gara kan keetti ce'een dubbatta inshallah. Jazakumullahu khairan. Waan qalbii namatti tasgabbeessaa softani silaayyuu waan irratti dubbatan mute namni ilmoo isaa fi ilmoo ormaa arge qixxee inni horii namni ilmoo isaa reebbata rukutatee ol galfata kan ormaa ta'e garuu akka beektaa tumanna dhibee jedhee galee barreechuu akka isaa qabatee ol galfate malee ilmoo isaas ilmoo ormaa biratti goodaa dhiisee ofii barreeffatee hin taa'u. Kanumaaf obboleessi keenya kun kan keenya waan ta'eef kanasiidha jaallannaani waan guddaa irratti beeknaani inumaayyuu hordofnaani akkamiin inni jalqabaa namni tokko nama waa gaafachuudhaaf hagam tokko baratee eenyurraa baratee sheekii googilii miti yeroo amma namni naqlii jedhamutu jira. Naqlii jechuun sheekotaarraa deemee eenyurraa fudhateeti kan inni barate namni tokko. Namni kitaaba dubbisee hin hubate osoo hin taane hin jadhatee jedhan. Kitaaba dubbisee namni barate ayibbaan hin jadhate yoo ta'e malee. Maaliif jennaan ilmiin naqlii barbaada. Naqlii barbaada. Qur'aana Arabiffaa beekeef namni dubbise jennaan Qur'aana hin beeku. Xukmii qaba Qur'aana akkaataatti qaraan. Aslan Qur'aanni qofti matni isaa qara'uun tafsiira dhiise. Hiika isaa dhiise. Hadiisa dhiise. Qur'aana qara'uudhaaf xukmii mataa isaa qaba akkamitti akka qaraamu jechuudha. Xukmii Qur'aana kana eenyurraa qaree namni kun. Hadiisa qaree eenyurraa fudhate. Waan har'a siin jechaa jiru sheeka kee kamtu si qaraasise biyya keessaa kan akkasii qaraasise jiramoo sheekna ati kana qarattee irraati beekama jaami'aa kamirraati kana barattee fudhattee namni gaafate tokko hin jiru. Ture asaasaaf garaagaraa keessatti waa'ee makkanaati. Diinii keenya hin tuqsiisinaatti. Ustaazonni hidhamanii mana achi tortoranii bahan waa'ee madiinii ahbaashii kanaati. Har'a nuti garuu mana keenyatti finnee akkamitti waan kana waan du'ee jiru akkamitti beekamtii kenninaafi. Maaliif akkas godha obboleessi keenya jechuudha akka nama tokkotti dubbanne wanni nu dubbanne immoo waan ati asirratti miidiyaarra baatee fi inni seenneef miidiyaan irratti namoonni si jala ta'anii hordofan akka beekaniif sirrii akka hin taane namni achirra taa'ee barsiisaa jiru kun inni illee achirratti obboleessa keenya fuudhamu Mubaarik kun illee sirriidhaa miti inni dubbataa jiru sirrii miti ufaa eeggatanii asirra baanee dubbanne keessaan naafsii qofna osoo dubbanne namoonni mee bigaaf sana fooloo godhan jiru jala deemuu danda'an. Kanaaf akka ati dhageessu asirra baanee kan dubbanne malee siyaamiidhaaf miti. Kanaafuuti waan kana lammaffaa immoo obboloota keenya dhufanii si bira ta'an yeroo kiristaana gaafachaa ifama sinteerese deeqaa tokko qofa. Ittoriyaan oolle miti. Isin warra diiniiti. Mubaarikiinuu haga fedhe mana isaa tokko yeroo ijaa qabaatu Mubaarik nu obsi nutu jaraa waliin dubbatan. Waa'ee diinii isin dubbatu waa'ee munaazaraa isin dubbatu waan ta'eef nu obsi jechuu qabdan. Erga jechuun dandeenye immoo achi maaliif seentan jedhetti dubbataadhaa turre. Silaa fooloorsi amma kana fayyadamee dhugaan akka namni baratuudhaaf obsimeen dubbanna jechuu turame jara ammaaf teessan jennee dubbataa ture si qofaayyuu miti jara lolaa turre
seenaa akka keetti tokko tokkoon ittiin naasofne malee walumaa galatti warroonni garee shaadaa taatanii garee shaadaan ala taatan dhuunfaadhaalee namoonni deemanii hin jiru. Dirqamaan garee shaadaadhaan jennu garuu warra akkasii kun of eeggannoo godhaa bakka itti dhaabbannu barbaachisaa akkaataa itti deemuu barbaachisaa. Daawwaa gochuun cal jedhaniiti idduma sagal seenanii osoo hin taane daawwaan akkaataa itti godhamu usluuba mataasaa qaba. Waan kanarraa dubbataa oolle malee si hamachuuf yookiin immoo si hin garan taane si erguuf yookiin immoo hamaa qiyaasa osoo hin taane si gorfannee si deeffachuuf kun dogoggora hoo jette immoo waan ati jettu gara keerraa dhaggeeffannee inshaallah walitti deebina Okay, isatti osoo achi hin dabarsiin nuqxaa takka qofa si tuquu waan nan barbaade dheengadda gaafa anachi ture sanii abdii Geetaachoo waan siin jedhee yaadatanis fakkaata. Wanni kun osoo asitti dhaabbate waan amantii keessatti deemu kana yookaan gara keessatti yookaan beektota tusu deebifamee jedheetiin dubbate. Isii sanillee qalbii keessa hayyee tanuma ishaa tan itti si akeekuun malee waan biraatti miti itti fuufi yalla. Bismillahirrahmanirrahiim. Ummatu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokko farratti isinii fan baasa viidiyoo ragaa yoo barbaadan kutee isinii baasa jechuudha. Islaamni nama arrabsa arraba barattanii jedheetan aare achumaan abdiin dhufee maal egaa usuunis dhufee osoo abbaan amantaa tokko namni shahaadaa qabsiisu namni amantaa labsu tokko mubaarak jedhee bakka hin jedhetti maqaa koraa dubbachuu hin taa'inaan haraam jedhe. Sababni isaa rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam jara caalaan beeku akkasii si gorsuu danda'u yoo akkam jallatte iyyuu jarree obsa qabaatanii si gorsuu danda'u malee maqaa keerraa gastii tokko irra ta'anii haasa'uu bakka hin jedhetti dhorgaadhaa biraan naagahaa agorfatanu mubaarik nama rakkisuu miti yoo rakkises agorfatanu biraan naagaa jennaan maali ustaazonni kun ana mana kootti irratti dhufnaan waamaa jennaan isuma dhugumaa ammoo waamaa mubaarakiin yoo jettan miti isinii miti warri na arrabsu iyyuu waamaa jennaan nama dhaquudhaan warri na arrabsuu na barbaadu iyyuu isin mubaarakiin waamaa tokko yoo jettan dhufuu hin danda'a kan ammoo bareechitanii beektu maaliif na waamtanii narraa dhabdanii hin beektanu nan aaree natti dhagahame isinoo abbaadha obboleessa hadda haadhan qabnu abbaan qabnu bakka haadha bakka abbaa rabbii gaditti isinuma warra ulamaa abbaa keenya haadha keenya jennee isin jala deemaa jirra isinirraa fakkeenya maalii barata gaa nan arrafame ustaaz wallahi summa wallahi nan arrafame akkas kanuma baalageedha mana baalagee mana baalageeti ka jedhu fan naga'e Mube koiga. Mube la limira keessa seeniin inshallah. Tasgabbi mana suunin tumra amma tumra inshallah bira geenya jira. Abdi dubbadhu waan. Lakki isin dubbadhaati erga isin waa jettaniin moo waa jedha moo jedha isin taane jedha. Ayyetole ani rakkoon bakkee jiru Mubaaraki sadarkaa isaadha ufumaa isaatiyyuu hin barree jedheetii yaaduu jiraan akka kiyyatti. Sababni isaa rakkoon jiru bakka kana jedhaan. Yaa Mubaarak keenya akkuma siin jedhe namni nama guddaadha jedhee silaala nutu akkasumas silaalla nama caanaa gochuu danda'ullee jedhee jennee silaalla ati nama walitti qabdee wagguu nama tokko seensiftee haasoftu amma duratti makana gurbaasanii wagguun gaafadha jettu kana siif qaldi sitti fakkaata yookaan siif akkuma aadii wayii sitti fakkaata nuti ammoo ilaalchi keenya akkasiidhaa miti nuti kan nutti mul'atu namoota achi taa'ee haasa'u waan gurbaan haasa'u ati arguutti hin jirtu yeroo san gaafattee taa'u jirta. Jarri amanticha lallabachuu jiran duuba sanii amanticha lallabachuu jiran ati nagooma haasa'utti jirta garuu duuba sanii waan jiru laallanti ati dhugaadha gaafiin sittiin uumamin hin jennu gaafii gaafachuun mislaa'ummaa keessatti rabbiin fas'alu ahla dhikri jedha gaafachuun waan sirriidhaati gaafachuun dirqama nabiin rabbiidha alayhi salaatu wassalaam innama dawaa'u li'iyyi as-su'aal jedhan fayyaan yookaan dawaan nama waan beeknedha gaafachuudha jedhan gaaf tokko guyyaa tokko jarri takka deemaniiti sigaltee garuu bakka tanatti waan ilaalamu qabu eenyuun gaafannaa malee nuti illee akkasitti haasa'u jiru eenyuun gaafachuu qabda wagguu gaafattu ati amma nama tokkodhaa miti Mubaarak laaluuf ilaalati nama 5,000 ofirreegi 10,000 si hordofu kana ofirreegati kophaa kan keedha of qofatti ilaalin nuti waan nuti mul'atu namoota achi jiru malee Mubaarak musammaa tokkicha qofaadhaa miti namni gaafatamu kun eenyuudha kan jedhu guyyaa tokko jarri takka nabi Muhammadiin sahaaba nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nama saddeetaniitiin akkana wannaa bahan imala bahan tokko keessa janaabatu itti dhufe janaaba ni beekta dheetii yaada. Eegasani ammoo badee wagguu ban biyya Arabaa kana ni beekta dhakaa qofa jira bishaan hin jiru baay'ee waan niqatu dhabe. Waan niqatu dhabee jennaan bakka saatima qorraa keessa
bishaan wayiidhaan jira bishaan qorraa kanatti fidanii silaa saatii qorraatitti beektee silaa yeroo achi xiqqoo seechisiisu yeroo namaa fayyamuu jira tayyammumaan salaachuu qaba silaa ture. Dhiqadhu dirqama jedhaniin shari'aa keessa dhiqachuun isuma jira waan ta'eef yeroo isin barre jennaan namtichi inni dhiqatee itti qorree hin du'e. Eega du'een booda nabiin rabbiidha alayhi salaatu wassalaam hin ajjeeftanii jedhan. Maaliif yeroo wallaaltan san maaf hin gaafatina jedhan. Si galtee dawaan nama waan beeknedha gaafachuudha jedhan. Dhugaadha kun islaamummaa keessatti isuma kana jira waajibinuma dirqama. Waan sitti dhagame tokko nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam sahaabaan gaafachaa turanii bara. Rabbiin eenyutu uume warri jedhee gaafatu jira. Nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam gaafiin sun akka gaarummaatti ilaala. Laakiin bakki rakkoodha bakki nuti jechuu jirru aywa waan huma jiruu'i madaa qaba waan ta'eef namtichi eenyu kana wanni nuti sitti aarreef sababni isaadha maalidha? Wanni taati na gaafata sintii deebisaa eenyuun gaafatamaadha. Asirratti ati wanni uftiin xalluu qabdu mee akka kophaa kan kee mubaarak musammaatti ufin ilaalin. Hawaasni kun hawaasa muslimaatu wal ga'ee jira. Gaafiin gaafii islaamummaati. Dhiibbaa eessarratti godhaa ilaali. Dhiibbaa eessarratti godhaa. Anillee wanni sitti aareef sababa kana malee waan bira wallahi waan takka sirraan qabu. Waan tokko sitti aaruun qabu. Waan ati gooti islaamummaa keessa waan akkanaa balleessiteedhe yoo akka tasaadha cubbuu idaleede sun maasiyaadha. Maasiyaan jidduu kan keetiif jidduu rabbiitti toobata sun waan qallaanidha. Sun waan dhuunfaan kan laakiin ammoo waan islaamummaa irratti dhiibbaa godhu eessarratti dhiibbaa gochuu jira kun hawaasa irratti dhiibbaa godha islaamummaa irratti dhiibbaa godha. Gaafiin ati gaafatu siif qallaalidha. Amma nama seensiftee gurbaa tokkicha wayiidha seensiftee amma gurbaa ida seensiftee san waggoo haasofti siif qallaalidha. Laakiin ammoo namni achi jalaa baratu meeqatu waa barata mee sirriitti hin taleen. Namni 2,300 see hordofu sun manni kun mana kiyya jedheetiin dhufa mubaarak inni jaalataaf dhufa osoo si jibbee nam tokko sin hordofu beeku. Gaafa dhufeetiin jedhoo barsiifni kun eenyu seenu jira. Ijoolleen jala kanaa barattu kan waan kana fudhattee deemtu jira kan baalagummatti bobbaatu jira. Sigaltee kan waan kana ilaalu jira. Nuti wanni nuti dhagamu isa kana sababa kanaaf jechi sitti har'amale waan biraati miti. Ati gaafachuu waan sirriidhaati. Laakiin wagguu gaafattu fakkeenyaaf beektota gurguddaa beekaa dhayineetiin carraa kanatti akka goone lallabachuu qabna jedhaniiti. Gurbaa jala erganii naga gaafadhu yoo inni si gaafadha jedhe ammoo achiin dhayina jedhanii ergasanii ammoo inni qaruu ta'eera dhufeetiin barsiisa keessii fida jedha asiin dura illee jaalattaa miti isa guyyaa tokko akkas ta'e guyyaa tokko dirqamnee mana kan keedhaa anaa fi Farhaan seenneetiin irraa haasawaa ture Abuu Mu'aaz illee dabalannee jechuudha. Ergasanii wanni kun haa dhiifamu jennee qalal gooneetiin turre. Namni hunduu sitti fayyadamu barbaada. Ati maaliif jennaan ati nama si bira jiru kana widdiidha. Namoonni si jala jiran kun ammoo isaan biratti waan hin argamneef jecha yeroo takka dhufanii amantii ofii lallabatan. Duratti dhageeffachaa ture ani weetaati gaafii gaafattisan. Gaafii gaafatti. Wanni lallabamaa ture waan biraa gaafiin waan daqiiqaa takkatti dhumatu garuu lallabni ammoo akka ajaa'ibaatti lallaban. Si galte. Sitti fayyadamanis biraa kutan wassalaamu alaikum. Qaruu ta'edha ka sitti fayyadamanis biraa kutan. Nuti wanni nuti dhagame sababa kana. Mana muslimaatitti namni dhufee mubaarak karaa banee jennaan daqiiqaa meeqa teessisee hatta ijoollee keenya ijoollee wallahi akka malee lolaa ture ijoollee keenya ijoollee garee shaadaati. Takka isin maal achi hojjettan jedhe takka daa'iidha jettanii olii gad deemtan maaliif achitti tayyib yookaan maaf hin dubbanne yookaan ammoo maaf gad hin buune jedhaani ture. Si galte maaliif jennaan nama 5,000 teessaniiti fayyadamanii deeman gaafii xiqqishoodha daqiiqaa takkaati ni beekna nuti macaafa ni beekna daqiiqaa takkaan deebisanii biraa kutuu danda'an. Laakiin ammoo fayyadamanii lallabaa turan. Ati dhagaatiin hin turre. Bakka sigatee ergasanii maaltu nama keessa bu'aa ture. Dhaloota si jala deemu kana maaltu keessa bu'a. Sababni isa kana kan nuti ilaalu. Wanni sitti arrullee isa kanaaf. Taan ammoo kaati jetteef maaliif dhufanii nan dubbifne yookaan maaf nan yaamne kaati jetteefi isa kanaaf eengadda sigaltee gaafa abdiin dubbate sanii akeekee ture xiqqoosiidha. Waan kana hin jaalannu waan kana osoo dhiifame jedheetiin akeekee ture. Waan kana hubattee akka dhiiftuuf ture. Guutumatti hubattee waan sana achuma naa dhaabatuuf ture. Ergasanii ammoo na jedhee jennan kaleessa ammoo yaa mubaarak mee namoonni itti siitan itti himaamee jedheetiin feesbuuk irratti maxxansee biraa deema. Suuraallee maxxansine maalillee hin goone akkasumatti maxxansee biraa deema. Har'a ammoo hogguu jarri sun dhuftee mana kan keetii lallabattu wanni kun gara khaxaraa adeemaa jira waan ta'eef jecha wanni waan miidiyaa man tolcha waan ta'eef sitti dhufee wanna jechuurra akka namoonni biraallee irraa barataniif jecha mubaarak musammaadhaa dhaabbadhu jedhee lolee dhugaadha. Gaafa lolu ammoo si jibbaafee miti. Wallahi si jibbaafee miti. Ati nama muslimaa tokko akka nama muslimaadha waa'ee abbaa kan keetii dhaga'ee jira. Abbaan kan keellee akka isinii kana akka sun taa'e nama diiniidhaaf fuudheegu akka ta'e dhaga'ee jira nama naannoo sanii irraa. Rabbi isaanii haa araaramu. Haadha kan keetiif illee Rabbi isaanii haa araaramu. Ajabdu samadiif illee Rabbi haa araaramu. Hunduma dhagaatiin ture. Laakiin wanni an barbaadu wanni nuti illee jechaa ture isa kanaadha. Rabbiin si haa laaffisu. Yoo akka tasaadhaa nuti dubbachuudhaafi ama sitti fakkaate laa hamaa miti kun. Hamaa si hamachuudhaaf si hammeessuudhaaf maqaa kan kee xureessadha namni si arrabsuuf wallahi hin dubbanne tasuma taate.
Nuti irra caalatti ijoollee cidha itti sanii lolaa ture. Irra caalatti ijoollee dhuftee ol seentee wanna jette san. Saba saniif jecha dubbachaa turre ayyee sun akkasiitii waan kana yoo hubatte tuuni rakkoon qabdu taani nuti illee nama dogongoruu dandeenya akka tasaa. Laakiin ammoo irra caalatti bakka kana wani ilaalle. Isiisanii sirreessi homaa sun sirroofnaani teenya homaa miti. Nuti eessallee waliin finnu waluma asuma bira jirra homaan ta'uti. Miidiyaa irratti wanni dubbatame tokko miidiyaa irratti furmaata argata jechuudhaaf asirra dubbannee akkasi abdii itti fufi yoo yaada qabaatte yoo Ayyee abdii ati si itti fufiiti. Ayyee. Ustaazan sana Shee Jaaber Aba malee. dhiifamaa wajjin ustaazan sana yoo isin walitti haasawun waa balleessi jedheetani malee argaan jira akkasii argataa tan. Ishi. Okay, nan dubbadha mobe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessanuu shaawwal. Ras Farhan. Duraan dursee baay'een gammade galatooma baga dhuftanii baga mubaarakii waamtanii. Mubaarak iddoo sensitivii ta'e yeroo deemu ana biraan nabdanu baay'een eeggadha because akka rakkoon uumamu waan hin barbaannee fi duraan dursee